Ravaree dabbal. Eegana jaalachuu eegalte. Fayyaa walaa alhamdulillah. Hay murtiin nu bira ni gala maaliif jettare? Wanta akkuma taphaatti fanii godhu jirra biiziidha waan si beeku yoo wanni fardiin hin jiru jettuma. Keenya dhiiraa Bareetiin ta'e dabbaan. Saar argee. Thank you. Ani sun Bareetiin ta'e dabbaan. Okay, mee murtii akkam jirta nagaa qoyaa murtii dubbifnu dura. akka gaariitti hin jira kam isin? Wallahi nagaa as geenye. Fayyaa baga as keessan. Dabbaan naagartee bakka ana laalin daf. Filtera dabas yasbee. Daf. Okay, sargeen jirra kongo. Galaalte. Yaa ati murtii guutuu ni beektaa Arfaat? Murtii guutuu jechuun dhagee laakiin miidiyaa irratti. Okay. Akkamittiin beektaa? Miidiyaa irratti. Filtera dabas yasbee dabbaan. Saa walalaa. Okay. Hayye. Qoyaa mee dura murtii hojii aseetiin booda irratti deebina. Okay. Murtii maali jirti? Oh, an nagaan qaba akkamitti jirtan isin? Wallahi nagaa nuti sima jirra. Hayya. Maaltu jira? Maaltu haaraa? Laaf akka nagaa rabbii malee homaan jiran. Postiin kara Facebook kana hedduun jiru. Ani moo Eh? akka ani maafiin dalaguma fi aan biizii ta'e hin jirre malee wanni takka maaltu Ayya. Taate. wanni takka jiran doo maaltu jira? Suuraa takka argeetiin roobeedhaa fi murtii walitti meeyyaanii. Wayi qaalichi maal sirraa fada murtii guutuu? Ni maraati. Maxaxaaf keessa dhume zayin dhumaa wayii. Meeri itti isa kanneen akkam jetta ammoo roobeen nyaarti lamma fakkaata. Eenyutti? Eenyutti? Roobeetti. Muuza dhumate moo muuza bilchaawee maxaxe moo kana bar? Iwa. Umaan joobar. Jalaanis akkanaa gubbaanis akkana edda taragaadha akkamitti godha boo? Eenyu waantisa? Jaartii roobee ta'uun fedhatte. Roobi. Ashee roobee moo? Wallaa eddan isa teerumu ni jiraami. Yeroo beellan dhaame ta'e boo dhaame uu yaaddi. Akkuma dhaame. Bar bismillaahi dhaamu jiraaf. Amma yoo nuuf godhe numan dhaamsa baran. Ajandaa guddaa tokkotu murtii irratti himaa ooleeti. Ajandaa kana isin maaka lafa dhiisan dabbalan egaa xiqqoo ni jiraame. Ay, agandaa kalee kagoon hin garree yoo. Biizi. Kaleemi hoo har'a garuu waan takka tan inni kisiifadhu ni beektaa dabbal har'a suuraa isaa ibsuu makaanii duuba danda'an akka ijoollee xiqqoo. Suuraa eenyu? Haa fedhuufne wallahi. Isaan eenyurraa asaan duba yoo anarraa naasoo hin Suuraa murtii guutuu ibsuu makaaniiti. Bar murtii guuta hinaaffaadha bar ni beektaa? Wallahi. Adii kun dhugumaan goota wallahi. Hinaaffaadha waa No, qabaniiti. ani agandaa isa murtiin seenuu sirruma naa ta'e maaliif ni beektaa? Agandaa murtiin keessa hin jirre nama miidhagu. Agandaa sun kasaaraan qabu faayidaa malee sii galee. Wallahi itti galuu isaa sun sirrii naa taate. Makiinaan bitamte Murtii tummaa akka oogutisaa. Biti Makiinaan tam makiinaan eetii jirti yoo laayikii binna. Biti murtii guutu. Murtii- Bitu qabda. Laayikii binna. Murtii rabbii jiiti. Makiinaa san kanniif jimaatti qamaate sun. Mee akannu yoo kanneef dhiira miti inni. Biti. Atis qunxurroo qabda Eenyu innis bitare? qunxurroo qabu bakka biti makiinaa. Astagfirullah. Namni bitu hin jiru tanaaf hin jaabaran. Istaafurullaa maaltu fide geelee. Maal jechuun? Bakka Murtii ati maallaqa hin argine? Qoome. eenyu? Maallaqa makiinaa? Eenyu? Makiinaa bituu deeman san, taa bituu yaanu san. Nagar ani xumurarraan ergaa barbizee hanqate. Yaa Hamzaan tokkolleen isumaa eegalchiise hin galchines Hamzaa ati as jala jirta waa kan dhete moo kami? Amma meeqaa guurame maalleen sabboon akkuma qabdaate? Maalayni ijoollee riyaala takka faa akka gaafa maamu bayaan tokko nu goote maaliif beekna riyaala takka faa resiita matte.
Wallahi. Gaafa maamuun bayaan tokko muranii maamuun bayaan asli bira geedanii ijoolleen riyaala 3 maxxansi. Jaarraa akkas nu godhuu eegalte uummanni ni badee wallahi. Amma murtii makiinaa san bituu qofiti maallaqa wayi irraa hate haa bitu makiinaa san akkan kan hin fadaan qarshuma sanuu Eenyu bitare makiinaa? haa bitu murtii guutoo Ahaa, haqa busan diseemo. iddoo bite Murtii guutuu makiinaatti tasa. Daatuma kuma qabdu. bite iddoonu Bitee jira bara amma kan nuuf deema malee. hin kannin murtii guutoon kannin rabbi sodaadhu naas hin jeen kannin yaa ilma keenya kannin wallaahi laazim Maaliif? haa fudhatu haa makiinaan isaa akka taatu feenan hin fudhatu Bara sheeticha guddichaa makiinaan qabne miilaan lama deema. Artistiinis makiinaan qabu. dantaa isaati kee maama roobe maa sheeka roobe qabaan tansanii dantaa isaati kaa inni maal Inni sheekare? guutuuf inni garaagarummaa qaba dantaa isaati sheekummaa isaa Maama fannifatu Roobe. deemee haa fannifatu sheekummaa isaa fuudhee haa matadhaatu murtii guuta wayii hatee fidee qarshii Gabbaar salaam alaikum. Waalaikum salaam. Akkasiin siin jedhaa dhiifamas naa godhii waa'ee namaa waa'ee gandummallee na siin jira akka nama takkaatti qaalii xiyyan gootu waan inni siin jiru diddee maal godhare hin deema. Saba isin bara arfaata agandaa kophaasii qabdi bara. Agandaa mataasii. Lakki Faata sabboona. maa janda jirraati keessaa waliin haasaa Amma kana goonu la. Murtiin tokkoffaa nu salaamuuf nu bira galee. Agandaan takka dhimmi isa barbaannuuf hin jiru. Agandaa murtii guutuu kalee cufne. Makiinaa kan bitamne godhee jira murtiin mataan isaatu agandaa gubbatti nu uumeeti sababa agandaa isaa saniin gareen makiinaa wanti facaatee thank you murtii. Nama miidiyaatiin nama agendaatiin in the politics leader in show. Hojiin kan keessa guddaadha tokko kalammafaadha. Sabboona Arafaati anaa wajjin hiriyaadha. Meerii fi sabboona uummanni guutuu waan isin baruu qabdani dhimma Arafaat hin seenina. Kan ganan isin yaamu Arafaat hiriyaatiyya jaalalleetiyya. Arafaat eenyu duraan eegalachaa ture. Boodarraan ganamee boodarraan harkaa utaaltee malee. Hin ganamne ammallee absheer. Aywa Sitti himee bara. dhaggeeffadha Oromoo. Wallahi dhugaan isin hin jaa. Wallahi kun agarna. Adillee akka keetii barbaanuree sagaleetii taane akkana taana. Sabboona dhaggeeffadhu. Sagalee naan ta'in Arafaatti ganaa deebitee jeeti Arafaat asii booda jaartii jaalallee dabbaali hiriyaa dabbaali. Akkasuma qabaadha. hayyee amma sii barreetti teegga taati sii jabe Iyya gaa booda nuti hin boohin amma eeggatan. Arafaat atillee waa dubbadhu asirratti. Qoy haa dubbattu. Ahoon hin jabdu jettee barsiin tun. Wallahi sidib. Naa akkasii sabboona. amma waa sii makaaree dabbaan Qoy naan himini sabboona si bilbila waa waliin haasuu nu jira. Taate. Ayye. Qoy mana galtee kan? Manatti hin galee mi'aan manatti hin galee ni nyaanna boo torbaan kana nyaata ajaa'ibaa dhufeeti sirri nyaakuu teenya inshallah rabbi qophaa'aa. Akkasumaan dabbaal Ooyye. gabbaal. Wayya inda galbiyya. Akkasumaan namni 300 kuni warri shiita barbaadan diriyaa barbaadan zeetii kireemii qoricha adda addaa warri barbaadan nu bira argattan isiniin jannaa faamiloochi uummata jaalalaa uummata fikirii. Fiidiyoo mattee nu Tajaajila mul'isu. dhagamaa jira dabbaa. Dhagamaa jira bari. Waan qabdu nu mul'ise nan didde. Laa hin beekan namni na beeku inuma na beeka. Sanuma jechuu barbaadeetti sitti haa tolu naa dawwali baqaa khalaas. Okay girti ayya. afaan arsii eegalaa jirti bar Yaa la. No afaan ka Oromoo tokkoon qabdu. Laan jura biibatti tiyya sitti fakkaate. Laan gizee beektaa sanii na afaan dhufa malee wallahi laazim ana keessattuu harargee xintiidhaan. Asli original Hararge. oh Wallahi. my goodness Hararge original isin. Arafaat akkasuma mee? Akkasi wallahi. Okay girti. Sitti haa tolu. Afaan Oromoo rakkoo qabu waa ta'e hojii habe. Habeete. Yaa jabaadhu waan kanarraa fi si bilbila waliin haasuna rakkoon qabu. Ayya.
خلاص بقى أكسي في دول اللي وجدوا بالبلي بيدبل. أكسي فاميلي تيتلي اتدبرسي دلقات نرتي والججبيسو أملا أقول إنه اوكي 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 أكن الرافية دمان ايوه taate marabba itu hubah wajib jete biak taromon ya diga kasongo ye akasi setatur depan dubi Awas, nasa cidem na biak tahan afete ojitor rakon kabu manne ko banka bu an mafis ko habbe ha and binna galte jirti kasongo ye kamene Afaan Oromoo kana kamii godhi sabona dabbal. awa sabona dubbi single are me muti serena Dabbal single afaan Oromoo kana kamii. La.